akkasitti yoo ta'an yaa naqaaseetiin bara karaa Minnesota kana dhaqee Arawaachaa fi guuttaddeetiin achi qaceelee jara kan tokkoon ziyaarajee yoo ta'an dubbii deddeemtu akka ilaaleeti akkasitti kun dhaqee xiqqee shukkuma afaan kaannee gartee wayyoonetti laaqana sujjanneetu muka gatteenyee namuu cuqilfannee akkuma wantaatti afaan kaachuu galle anaa fi mana caffee gatteenyee isaan irra guddanneeti akkasitti adeeroo diriirsaa faadhaas fiyyaamni haa hojii afaan kaannee ariif keenya tokko baajii akkasitti adeeroo naa sirfattis bilbilee haasofni barasuma afaan kaannu mirqaannee haadhuudhaan afaan kaachaa haasofni kun haasawa eegalee namuu haasawa caffeen isa gogaasee dubbatee akkana jee haasawee adeeroonis namuu dubbatanii dubbii maqaa ni kaafnee maqaan hargee kun nattee nunaasii waan juus kaafnee maqaa sen raas buunee matatti hunnee waa'ee mataa isaa haasofnee saan hargee tana keessa gosummaa jira maalii wanti jennee haasofnu osuma oofnu namuutu saayidii qabateetuma gosa ta'ee hafe ifumaaf osoo haasofnu amma akkasitti irraa dhiisanurraa waan kana oomee dhiisaadha jarri kun ummanni lafa jiru biyya keessa jiru kun tokko ummata wal jaalatu ummata wajjin jiraatu ummata rabbii wajjin uumee namni adda baasuu hin danda'u xaxxaabatuu dhiisanurraa addunyaan bakka tana bira kuttee addunyaan waa'ee gosaa fi gosayyoo bira kuttee addunyaa guutuun sababa interneetaa kanaan globalizationidha interneetni kun ganda hunda waliif fidee namuu jiru luqata aboo dhiisaadhaan nurraa hin jeeni beekan hayaa jeniituma itti deebina guuta kafaan kanneen afaan irraa baafanne ammaas tuma deeban bakka sanitti aboo bakka tana dhiisaadhaa dubbiin maqaa miti maqaa hargee kanaatu aboo tanaa miti bira kutaa tokkosummatan hoonis akkasumatti jaraaf ranqalaa tokko kan jara keenya kan akkana godhe jaa hoonis xiqqoo dhaabbate jarriituu kun jara keenya untaa kan akkana hojjaan jee hoonis xiqqoo dhaabbate jara ni jaa kanaatu jara gargaduu tokkos fuudhee akkana jee dubbata akkasii wal qaqqabne nama hedduu wajjin aboo irraa usaa jiran osuma akkanitti adda qabuutiin dadhabee ifumaafuu laafadhe halawwadhe dubbiin tun maali jee akkuma tokko mataan kun dhaabbate akkana rifeensa tokko na dhaabbate zawwutee akka tokkotti wallee jimaa faraqa zuuliin qabee mudhiiroo jimaa kanaatu jimaa qarxaati moojee akkana mana caffeetti gabbee kanatti shommoo takka biraan haxuruu takka xuree takka jira akkana gabbuuta akkumaan gabbee akkasii gaqa jedhettiin mana akamaa tokko kirichi qortee seentaa intalti mana akamaa ol seenee xiqqaa tokko intalti nama laaltu dooktoriin isaa akkasittiin ol seenee yaabumee ilaalaa jeen dhukkuba jara tokko jara keenya tokko jaruma keenya guddaa tokko biraan taa'e dhukkuba na dabrina fakkaatti na laalaadhaa jeeni akkasitti guna laala wanni kun dhukkuba ta'uu dhabduun shakkee beekadhu hogguna laale dooktoriin ilaaluudhaaf waa harkina kakkaa'eetuma osoo gartee maraa wanti hin dhaabin ati gosta minaan jee akkasittiin dooktorii fiifu dooktoriin nu fayyaan qabu jee anaa sirra wayyaadhaa jeeni deebi'ee dooktorii sunis ganda sanii waaqa itti dabartee fi innummaan sunuu haa dhukkuba sarraa absuutaatu hin beekne waan akkanaatti akkasittiin firraa qaqqaceelee bara osoon galaan deema kumaan jawutti kumaan gabbeettiin hirriibaa ka'e.